በቃ አንተ ስለጮህ አይደለም ምን ይመስላል እህቴ ናት እኮ በቃ አንዴ ስማ እስካሁን ደውላ ምን ነው ታሰብ ምን ነው የሚከፍተው እንዴ ምን ነው የሚከፍተው እኛ የምናውቀው እኮ ኤጀንሲ ይሰራል ለምንድን ነው የምንዘጋው ሰራተኛ አይጣሁን ሰራተኛ ሄዶ ማውጣት ይችላል በዲሊቨሪ ማውጣት ይችላል ምን ማለት ነው ያንቺ እህት ብትሆን እኮ አታያት እንደዛ ምንም የምትናገረው ለ15 ቀን እኮ ሲቃይ ነው አንቺ ብትሆኝስ ምንም እንዲህ መረዳት አያስፈልግም ምንም የምትነግረን ነገር የለም ምን ነው የምናረጋጋው ምን ነው የምናረጋጋው ተረጋጋለ እንደ ልጅ ደግሞ የሰው ህይወት እኮ ነው አልወጣም ቆይ እንደዛ የሚባል ነገር የለም አልወጣም ቆይ አይደለም አልወጣም አይተሃል ልጅቷን እንዴት የምትሰቃየው ለምንድን ነው አታውራ ቢሮ ቢሆን እኮ ሰው ማሰቃየት በእናንተ ምክንያት ሰው ማሰቃየት የለበትም ስማኝ አንተ ራስህ በአንተ ምክንያት ሰው መሰቃየት የለበትም በአንተ ይቻል ምንድን ነው amma kunniin warroonni akkanatti lolaan kun biiroodha ofiin jedhumoo xalaata ofiin jedhumoo maal ofiin jedhu dhugaa rabbii ijoolleen biyyarraa dhuftee baay'een isaanii hedduun asitti rakkachaa jiru jalqaba irratti maallaqa mindaan argatanii tola hojjetu madaamin akka barbaaddetti qaxaqqaxxii akka barbaadde gooti isaan immoo achi afaan banuu jechuudha afaan banuun duratti rakkoon ijoollee tanaan maal akka ta'e hin gaafatanii dhaqanii seeraan gaafatan rakkoo jiru hin furra jedhanii rakkoo jiru furuu yaadutu caalamoo humna lola addunyaa sadaffaa bananii loluutu caala dhugaa rabbii baay'ee na dhaarse namichi biiroodha ejensiidha ofiin jedhee iddoo san taa'ee akkanatti lolu jechuudha kan isaan irratti qalladan bar lubbuu namaati kan isaan irratti ashoofan bar lubbuu namaati yoo waan kana hin hojjechuu hin dandeenye ta'e ijoolleen rakkoo yoo irra gahe rakkoo saniif furmaatatti fiduu hin dandeenye ta'e maaliif biiroodha ejensiidha jedhanii ijoollee maqaa ofiitiin gara biyya arabaa ergu dhugaa gizee tokko madaamotatu rakkoo qaba jenna malee rakkoo kan qabu dallaalotaa fi imbaasii ejensii ishee jedhamtu kan biyya keenya sanii jechuudha dhugaan sinitti hima jechuudha siniif galaa miti ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha isinis akka nagaa fayyaa taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba egaa akkuma jalqaba irratti viidiyoo dhaggeeffattan viidiyoon kun cuggaarraa kun na gube dhugaa nuti ejensii waan nuu kenne kan qulqullummaadhaan nu dubbatu kan obboleewwan keenya rakkoo keessa jirti jedhanii nu baasuuf nuufi qalbiin isaa socha'u mubaarak musammaa nufaa jiraatu dhugaan sinitti himaan ijoollee keenya mubaarak musammaa jabeeffannee qabachuu qabnu isaadha ijoollee keenya rakkoo kan hedduurra keechaa baasaa jiru kan du'e reeffa biyyatti galcha kan jiru jiraa dhaqqaba dhugaan sinitti hima namni akkasii hin jiru jechuudha kanarraa kan hafe ani ejensiidha ani maaliyyoodha jedhee kan achi taa'u kuni oduu bichaadha biiroon kuni obboleettii keenya rakkoo keessa jirtu sana maatii isheetitu dhaqe maatiin ishii dhaqanii intalli keenya rakkoo hamaa keessa jirti rakkoo kana keessaa nu ba'uu qabdi jedhanii dhaqanii yeroo dubbatan namichi biiroo ejensiidha ofiin jedhee tumaalicha qillibii sangaa barana gurguramu fakkaate kuni maatii obboleettii keenyaa san arrabsee lolee biiroo keechaa ari'uu yaade garuu mubaarak musammaan yaa galatoomu deeggaree obboleettiin keenya kun akka dhaqqabamu taasiseera jechuudha qoy kan na dhibe hangaafi natti uume ijoollee kana gaafa gara biyya arabaa erganii tokkoffaa ijoolleen kun maallaqa ofiititti nafne lammaffaa yoo asgaan iddoo gaariin seenne ijoolleen biyyarraa dhufnu nutumti kan biyyarraa dhufnu lolaaf dhufnamoo hojiidhaaf dhufnamoo dhaannamuuf kan maatiin keenya nu dhaanne kan haati keenya nu garafne kan abbaan keenya nu garafne arabdoonni akka nu garaftuuf biyyaa baananu mirgi yoo ta'e qixxee nu kabajamuu qaba nuti hojii isaanii ni hojjenna duubatti hin deebinu yoo hojiin isaanii humna keenya ol ta'e immoo homaa gochuu hin dandeenyu jechuudha garuu haa ta'uti immoo mirgi ijoollee dirqama kabajamuu qaba dhaannamuu qabanii ifatamuu qabanii mindaan isaanii hojjetanii mindaa isaanii baatiidhaan dhabuu qabanii madaamin yoo yesus rakkoo qabaatte yoo kan hojii sin beekne ta'e kan immoo waa irratti argitu yoo ta'e
biirootti himuudha biiroo irraa fidde farramteet irraa fudhatte waan ta'eef biiroo irraa fidde sanitti himtee biirootti deebisuudha malee kan maal ta'u rukutti kan maal ta'u dararti kan maal ta'u ijoollee keessaa kalee guurratu kan maal ta'u ijoollee karratti cufanii dararu kan maal ta'u ijoollee shintibeetitti cufanii dararu kuni anaaf gaafidha jechuudha. Yeroo ammaa ijoollee baay'een nu dararaa jiru nu rukutaa jiru nyaata nu dhooggachaa jiru. Shintibeetitti nutti qollofaa jiru jedhanii dubbatachaa jiru. Ijoollee baay'eetu waan akkanaa dubbatachaa jira jechuudha. Maaliif furmaata hin arganne kun? Rakkoon kun ta'eef maali jedhamee maaf furmaata hin arganne? Rakkoon maaliif furmaata hin arganne sitti immoo warra ejensiiti. Adde madaam irraa birrii guddaa nyaatu. Birrii ol dhugu akka taa'anii jechuudha. Ijoolletti itti gurguratu. Rakkoon irra gahee dhaantee akka barbaadde gootee namni nuuf dubbatu hin jiru jechuudha. Garuu kan nama caalu, kan hunda caalu, kan yeroo hundumaa nu dhaqqabu waaqni uumaan keenya ni jira jechuudha. Nuuf galee kanaaf nu waaqa qabna, waaqaa gaditti immoo mubaarak musammaa qabna jechuudha. Kanarraa kan hafe namni takkittiin nuuf hin dubbatu. Argitan akkuma jalqaba irratti dhageechanii jechuudha. Akkas hordoftoota kiyya baay'een aarii viidiyoo kana keessatti baay'een aarii dhugaa rabbii inna mee ani silaa maal gaafatu jedheen eege akkamti keessummeessu jedheen eege rakkoon ishii maalidha rakkoo maaltu irra ga'e haala kamiin miidhamaa jirti madaamin maal ishii goote mindaa ishii dhooggatte akkam ishii godhan jedhani viidiyoo ishiin boochee gadi jettee na dhaqqabaa jette saffaa laalanii gizuma san dawwalanii rakkoo jiru san gaafatanii furmaatatti fiduun se'e malee haala kanaan lolanii nurraa gadi ba'ii jedhuun natti fakkaanne ture jechuudha. Haala kanaan nan arganatti fakkaanne baay'ee tokkon itti aarii jira jechuudha. Warra biiroo warra ejensii hundaa miti ejensiinis hin jiru warroonni maaragaan hojjetan warroonni qulqullummaadhaan hojjetan jiru tokko hattoonni sobanii ejensiidha ofiin jedhaniit sobu kunniin ejensii miti hattoota dhokataniit hojjetu malee ejensii dhugaan akkana hin goosisan jechuudha. Dhugaan sinitti man ejensiin inni dhugaan sirriin akkanan goosisa sobanii kunniin ejensiidha jedhanii hattoota seeraan ala hojjetanii kunniin inna maali akkana nama gochuun akkasii hordoftoota kiyya baay'ee tokko nama ajaa'iba gizee tokko isin viidiyoo kana sheer godhaa obboloota keenya rakkoo keessa jiran ofuma keenya jabaannee yoo jenne rakkoo keessa ol baasuu hin dandeenya. Obboleessa keenya jabaa qabna waaqayyoon ija hamtuurraa nuuf haa qabu waaqayyoo gaditti jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya eegaa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii mana kana immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii baay'ee.